Oromoon gowwaadha. No. Oromoon garraamiidha malee gowwaa miti. Oromoon garraamiidha malee gowwaa miti. Obsuun Oromoon hammataadha jedhan. Yaani hammata. Hoggaa isa waraantu garuu ciniinuu sitti beekaa jechuudha. Qarriffaa gurguddaadha. Tadhuma yaada dogongoraa warma zibaazinkee magaalaa keessatti dirritoo baali የምን ድርሰቶ ጃሪሱ ድርት ታሪክ ድርሰቶ ድሪቶ ጆቶኮ ቢሰኒቲ you know knowledge if you don't know the source esa kadufe I think it was the miseducation of negro wanjo kabadur way guracha gar wonni dubbifte hundi waan si fayyadu miti waan si miidhus dubbisu dandeessa akka amma isaan itti deemuu barbaadan Ethiopia guddoo jaaruuf Oromiyaa guddoo cimsuun dirqama miti. Oromiyaa Ethiopia jaaruuf Oromoo fi Oromiyaa diiguun dirqama miti. In fact Ethiopian jabaatte. Ethiopian tasgabbii qabdu, nagaa qabdu kan jaaramtu Oromiyaa nagaa qabdu, tokkummaa qabdu, jabina qabdu. Yoo jaaramteedha. Utubaan biyya sanii handhuurti biyya sanii Oromiyaa ta'ee waan jiruuf kanarraa mita jechaa jirre maa waliin dhageenye jiran 2018-2017 maal jechaa turre 2019 gaafa isaan qilee deemuu eegalan what did we say maal jenne Oromiyaa yoon qabate yoon tasgabbeessin balaan beegirraa ka'e kun Itoophiyaa hunda ol ga'e jechaa turre ta'e montaanare yaanni amma isaan Oromiyaa irra fidan kun yaada Oromiyaafis Itoophiyaafis hin taane. Gita bittoonni amma dura bakka adda addaatti dhufan yaada kana waan namni adda addaatti kan dhufaniitti yaalan it didn't work. Nama hunda kafalchiisee jechuudha. Kanaaf uummanni keenya waan nama sirree reefu haaftuun dangala anaa gala. Lamaan asuufan akka waan amma dura mistee goon goonu. Sirna jiru keessa waan uummata biyya tajaajilu itti fufsiifna. Bulguuwwan uummata nyaatan seera dhiyeessina. Garuu waa hundammoo fuunee qushaashitti hin galu. Oromiyaa Oromoof saba sablammoota keessa jiraniif taatu kan egaa qabdu kan tokkummaaf jaalalli jiru ijaarra. Itoophiyaa Oromoofis Tigreefis Amaaraafis saba sablammootaafis taatu immoo ni ijaarra. This is possible. Oromia fi Ethiopian necessarily contradictory miti. Oromoon nagaa argatuuf Ethiopian diigamuu hin qabdu. Kana falmaa ture dura warra hardline ta'e gama keenyarra. Ethiopian jabdu ijaaruufis Oromiyaa fi Oromoo diiguun dirqama miti barbaachisaa miti. Complementary akka ta'an akka wal gargaaranitti design. Io kujuan kuni anga jallatu anga wajibbu beekseemmoo Hola, Carlos. Hello. Doktora Hello. Agar kebiasaan yoo doktora biyyaatirraa bu'anii kan biraa bakka sana buusan qabu saje duudha. Hola, Carlos. Hello. Egaa walitti deebina yeroo sirriitti asirratti galatooti barra. Hola, Carlos. Hello. Bakka nama buufattan qabdanidha. Egaa daawwattoota keenya yoo bilbiltanii Hola, Carlos. hundaanii yaadaran keessatti mata duree ijoo keenyaadhaa asirratti akka fuulleeffatanii barbaada. Hola, Carlos. Waa'ee anaaf yabii jibboon irraa qabnu qabnu dhuunfaa wata akka hin goone. Yoo actually kind to me hanga duraatti. Boodaas waan dhuunfaan na godhe hin qabdu. Akka sirnaatti na Jeesus yaalanii jiranii waan hidhanii waa hedduu yaalan. I never took it personal. Akka dhuunfaatti namni ani rakkoo irraa qabu hin jiru. Falmiin kiyyaaf mormiin kiyyaa akka muummicha ministeeraatti malee akka Abiy nama dhuunfaatti akka Abiy Ahmed Aliitti rakkoo tokko irraa qaban. Muummicha ministeera Abiy Ahmed Aliitti irraa rakkoo qaba. Imaammata inni hordofu, tarsiimoo inni hordofu, siyaasa inni hordofu ajjecha jumlaa biyya sanitti gaggeeffamu wal waraansa gaggeeffamu irraa mormii qaba malee
rakkoo tokko irraan qabu dhugaa yoo dubbanne warra akka isaa Shimallis Taakkalee Abii warra hundiillee walitti dhiyyaannu waan ta'aniif warra kaanirraa inumaa walitti inni qabna gaafa hariiroo walii qaqqabaachaa turre jechuudha. Sanii miti kan akkasitti fudhatina akka jibbaatitti fudhatina. Anna jibban jellee yaadu. Wanni waliin qabnu garaagarummaa akkaataa adeemsa siyaasaa saba keenyaatti biyya keenya irratti garaagarummaa qabna malee wanni dhuunfaan wal qabatee hin jiru eenyu bakka bu'a akka jedhu. Maal taatan uummat miliyoona 50-60 mana keessa dhiisi guute Oromoo biraa dhiisaati bilisigan nama kana keessa namni isarra wayyaa bulchuu danda'u hedduu jira. Ayinoo waan hin beekabar maqaa waan qalam godhanii bulchan malee namni jira. Yaanni abalu yoo bakka sanii ka'e eenyu biyya bulcha jiru sun hin ta'u. Maal gadda abbaa gadaa gobanaa hoolaa tureeni gurbaan abbaa gadaa ta'e kana hin beekna. San dura Bayyaanaa Sanbatoo ture. Bayyaanaa Sanbatoo gaafa ka'u hedduu jaalanna ture Bayyaanaa Sanbatoo odoo ka'uu baatee ni feena. Sirni garuu nu gaafataa Bayyaanaa Sanbatoo ni deeme. Achoo gobana hoolaatti dhufe. Achoo gobana hoolaa ni deeme gurbaan dhufe amma ka'uu yaadadhu abbaa gadaa amma dhufe kana. Kanaaf gaafuma durayyuu namni tokko islaamummaatti yoo dhufe birriin nama san birriin itti hin fiigina. Amantii jaalatee dhufee sallamee islaamummaa keessa haa taa'u birriidhaan itti hin fiigina baala geedha wanni jennuuf kanaaf. Amma namni hedduun hin sodaata bakka ijoollee hedduutu jira amma islaamummaa qabachuu ka barbaadan gin dhufanii islaama ta'uu barbaada yoo jedhan already maal jennaan haa tunillee nurraa guurachuuf dhuftee jennaan. Lazzaanoo farruut kana eenyutu godhe beektaa sheekota darree asirra deemtutu kana godhe jechaadha. Sheekota luutii asirra deemtu zabanul akiriin jedha quraanni keenya sheekota darree baalagee luutii isinitti gadi ergina haa isin balleessitu tunen sheekaa roobee abuzaarii injirti amma sheekonni darreen rabbi dubbate anaa miti quraana keessatti aayaa ofii keessatti zabanul akiriin sheekota baalagee sheekota luutii sheekota darree ka ummata kana karaa balleessitu isinitti gadi erginaadha dhuftee jirti kun amma addunyaa balleessite geemii taphattee nama furtaate sheekonni darreen ganamarraa galgala kana nama furtaate wali ergattee geemii taphataa olte guyyaa guutu sheekonni luutiin sheekonni darreen rabbiin zabanul akiriin isinitti gadi erga jedhe sun tanniin jechaadha Maamma Bayaan sheekaa roobee maal jett abuzaar maal kunni nama laakkaa sheekota rabbiin aayaa ofii keessatti zabanul akiriin sheekota luutii sheekota darree isinitti ergine karaa isin balleessiti gara azaabaa isin ooftii warra jedhe santu kana ragaadha kuno ani mee akkam kana caala akkam isinii waa sheekota dhiisi deemsiu blocks godhe luutii sheekaa bar blocks godhe nagatti waan rabbi dubbate sitti meen waan rabbi dubbate sitti meen kijibeen waan aayaa rabbii keessa jiru waan quraana keessa jiru sitti meen kijiba sitti himaa jiraan as gabbaany profile argi nane profile argi ba user ዝም ብለሽ መጥተሽ እንትን ትያለሽ እንዴ መጀመሪያ ፕሮፋይል አርጊ ቲክቶክ ላይ የራስሽ ፎቶግራፍ እንኳን ካለለሽ የሆነ ጂንጀሮም ቢሆን አህያም ቢሆን አርጊ ፕሮፋይል ላይ ችግር ላይ ነኝ የምን ችግር እና ይሄ ችግር የሚፈታበት ቤት ነው አሉሽ እንዴ ሲገለ ነራፉ ደዳ ባይ ነራፉ ደዳ አኒ አማንቲ ከሚፍዩ ወናን ጀዶን አማንቲ ኪየም ቤጋን ኢንሰላተ ኢንሶማ ኢንሰደቀዳ ዘካይን ጎዳዳ ዋረቢ ጎዲናን ጀደን ጎዳ ወኒ ተከቲኒ ዮ ረቢ ወልቲ ቦ ዮ ጅራተ ወይታስ ዱፌ ሲናረብሲተኒ ዋሲኒን ጀዱ ከና ተናሞ ረቢና ዲሳ ኢንሻአላህ ተና ረቢና ዲሳ እርግጠኛ ነኝ ማሊፍ ኡፊና ቱይጠን ኡፊ ወይተሲና ቱይጠን አኒ ሚራ ከሰ ገሌ ዋሲኒን ጀዳ ከከና ራፈኔ መሬት ላይ ምድር ነኝ አኒ ለፋ ነምኒ ሆነ ረጀት ነምኒ ዋን ፍደና አንጀለ እንዱባዶን ወላሂ ለዚም ግን ሲን ዋ ዱበተኒ ዋና መጀለ በረስተኒ አከናምኒ ዋሲኒን ጀዱ ነማ ጎተን ጀቻ ታው በቃ እንዴ እሺ ያገንድ ዳዋ ሼኒ ጎዱ እንደንደን ዳዋ በረበረ ከና ሼኒ ኑ መስጊደ ከሰት እንጎነ ወይተኒ ኦንላይን ረታያ ከነት ነማ ባሴ አሞ አሰከረ አሰከሩ ከነ ሲን ታብታብ ይሁን ጎተነቾ ኮፒሊንግ ነማ ዲበቶ ኮ47 ጎደ ምን አይነት ህዝብ ናችሁ እናንተ ምን አይነት ህዝብ ናችሁ ቆይ አትሊስት ኩመተ ኮፒሊንግ ጎተኒ አንዳዋ ከነ ይሩ እኔ ወረቢ
sheekon nuun kijibdi garana da push godha ka taapta am jedheme daqiiqa 30 way amma walinaa sun san taaptaap godha isin jedhe koppiling godha isin jedhe alalkum maalifi sawara kalibbeeno maawaraው ለኮፒሊንክ አይደለም ለታፕታፕ አይደለም ፑሽ እንድታረጋኝ አይደለም በቃ አወራው ልጁ ማሳመን ነው ሲያወራ ደግሞ አዳምጠዋለሁ እኔ ሳወራ ያዳምጠኛል ጅዱ ከናት ኢንተራፕት ወሊንጎኑ ነሙማን አከስላል ሙጫሰን አርገተኔ ያከኒ ናሙሰ ቀብ ወይታን ዱባዱ ሰጥ ይዳ ወይታን ገፈደቲ ኦሶ በራም ደረሳ ዳረ አላላ ደንገት ነርጊኔ ሼካ ሮቤቲ ሼ አቡ ደባሊ ማሊ አህመዲ አዳቴ አከስ ጎዳና አዳቴ አከጀሪ ወላርገንቶ ሼኮት አፉሪ ሞሻን ጃ ሼኮተ ጃ ቶርባፋኒ ጀነራል ሁሴን ከባሮ ባሱ ገሪበሰን ጅዱ ታየን ለያዘው ያዘው ይል አርጊቴ ሰደርካ ሰኒት እስላሙማን ገዲቡቴ ሼኒ ጉዳን ዑለማውን ጉዳን ሃዳ ወላ ረብሰቻ ኢልሞ ዲቃላ አቲ ዲቃላ ዳቲ ማሊ ዳቲ አክስ ካነ ወኒ ረቢን ጀደ ደረሳ ሉጢን ዘበኑል አኺሪን ዱፍቲ dachitana wali balleessiti ummata islaamaa karaa balleessiti shamara islaamaatu isi jala deeme ustaaziyee jedhee karaa bada karabbi jedhe tanniin jechaadha anna waytanammoo akkasi daawaa godhu you should have to proud of me galatoomechuu qabdan mubeati hayyuudhachuu qabdan mubeati ada ustaazallee mubeadaati nama guddaadha mubaat atummaan akkamitti knowledge kana hunda eessaa fuute you should have to surprise of yourself if mayu sim matan ke sanu surprise tawu qabdani guyarra beekum sinu keessa gajjigara beekum sana keessa gadijjigu kana najala tete dugu qofati tap goda ko piling goda inti barna keessa jigu jira indangalaara beekum sa dangalaw kana ila dufe am ustaz ni to gare shada jarru takka akkana dawa goten bet warabbal kaaba anki jibdi wal galchite istaaze banungal wanni jarri dawan gotu yesus kristos nyaatan dhugaadha tana qofa yesus kristos nyaate dhuge mina gabbanyene rabbitu nyaadhu dhugi jedeni hayyamefi ene mina gabbany namni wayammo yesus kristos gofta kiye yo jedene mina gabbany min bet nenyene mina gabbany bali oro de block si gode kale moyom block jala si wase amale block si debis luuti maaltu nageeme ana namni hoyi yoo nyaate yoo dhuge ana maal kiya nyaate kiya dhuge namni hoyi ammoo nama sanii yoo amane ana maaltu nagalche kottaye daawaa godhu eda kunillee sheeka guddaadha edan billahi bube rabbi jedhiti koy waa barreeffattechi achi kaattechi itu biftamo kami ma mucana masene gafi naga wallahi billahi anda kana garre billahi abbo sheko taluti tana gudu dalta wallahi wa billahi ozo sheka robe ta de yona qata garte arrafte tare sigale ambar yero wada garte bare tinama to ko luti yatba dugumati luti yerri bar wallahi wa billahi badem mu be bad abbo lanji siganu deme la abo mamu ta zuba fi wallahi abo wallahi billahi yaani kan ke tagarte akkata ente agarte tinama jinha soltu akkata agarte tinama dhageeffatte yaada namaaf kennu agarte wallahi heddu baqa namaaf galaachu sigale kuni hayyumma da sigale qarani bicha miti baram wallahi billahi hayyumma baracha sigale namni waan tokko fahamu qaba sigale akkanuma qarani fiiguma sigale amma sheeka gobba tokko nari sheeka robe tokko le ari yani akami waan san kuba qabda mube kaani ka mujattitti hiisise jettani mujattiin baafte ofillee ishiftu baafte jirti nagaa ammanaan geettee biraa dhufte amma soo mujattii sanillee quunnu ufii qabdan yooma isiinuu ka ishiftu taate hiisiftee dhayxee achi baasuunu andi chilootaano walii quunnaa amma ijoolleen kalee fideen gadda mujattii san ajandaa godhatte amma mujattiin baafte sheekaallee lakkisiimi kana hiisiftee jedhe amma maal ajandaa godhatte sun gaafi achitti sheeka walii gadi ari'anii sheekaan ari'amuu qaba si jammar anammoo so ummata roobee kana sheekaa roobee akka saree maraatteetitti dhagaan mataa keessa tumaa jennee ajjeesiisuu qabnaa sila osoo taate maaliif wanni najisa luutiidha banii balleessaa jira kanaafuu nama akkanaa kana sila maal godhanii ani badheen gadda dubbadhe sheekaa roobeetii fi sheekaa gobbaa
abbichuun sila finfinnee kan ol fide muuziyeemii wayii keessa dhaabee jaldeessa dubbatu jedhee barreeffama irra barreesse faranjoonni wayita biyya alaatii dhuftu mallaqa kafalte biyyaafillee galiidha sii galee jarri achuma dhaabate waa jettu sii galee nama akkanaa kana baalee keessa dhiisuun sila dogongora guddaa galee wallahi lazi abbichuu nama maal gochuu qaba tannin fuudhee wanna jedha muumii waan jedhamu jira beekte muumii nama kana jira makee achuma si dhaaba achuma si maxxansaa ima jirtaa hin sochootu achumatti nyaata nyaachisan maaliif galii guddaa irraa gala faranjootatti mul'isan biyya keenya Itoophiyaa keessa jaldeessa dubbatutu jira jettee faranjii itti fidda faranjiin dhuftee tuttuutee laalti jedheetti dubbata galii guddatu irraa gala akkas gochuu qaban. Uti kau orang set tu ni, tak, mesti orang nasi kerja tu. Mal ini tamu be, wana karte. Jangan. Ela, wana karte namni heddu cuta dah be. Toko farati mubaraki kana kesatu jolen tiana jolen Oromo kesatu karte jolen si koman tokni wara beratun dirqama itu sih gale. Kabaja isara berat dah, namumma isara berat dah, gotumma isara berat dah. Hayyummaa isarraa baradha wallahi wabillahi yookaan sin jedhu maaliif beektaa warri si koomandoo kun ijoollee nama agartee miidiyaa kan gubbaa jirtuun guutuun si gara tokko taate mubee tokko dadhabdee mubeen agartee gara hundatti hinjifatee jechuudha karaa hundaan si galee wallahi wabillahi tiktaakii irraa gubdee achi iyyitee as iyyitee nu hundi keenna warri agartee jallataan kun guutuun deemne karra dachaane wallahi Jallatan kiyaa kun guutuun isaa agartee jallannee dheessinee miseenjara nu dawwalee fiinee tarree agartee akka daljeessa agartee kaambii keessaa batetti fiinee nu guutuun keenya agartee yoo miseenjara dawwalu miseenjara gubee yoo agarru ibiddi nutti qabatee sii galee yoo viidiyoo isaa agarru agartee gubannee tiktaakii isaa yoo agarru agartee ibiddi nu qabatee waan kana aadaa inni namichi qoricha budaa beekaa jechuun ammoo budaa nutti jira beeki. Eegasi achi fiinee paarkii keessa buutu dhabne karaa isaarratti deebinee jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha beektaa? Mubeen abbaa haqaatii, mubeen abbaa dhugaatii. Walumaa galatti mubee kana agartee haga nuti caalu nu jaala ijoollee kutaa biraattu jaalata. Ijoollee Walloo jaalata, ijoollee Harargee jaalata, ijoollee Jimma jaalata, ijoollee Walagga jaalata, kutaa biraattu jaalata. Maaliif beektaa? Tokkoffaa darreen agartee barsiisaa qa'ee isaa san keessaa bahe yookaan shee qa'ee isaa san keessaa bahe si galee doon dayyuuraa jedhan sii galee kanaafu gadi qabdi waan ta'eef jabaa ofii abba jabeeffata waan ta'eef mubee abbaa miskiinaa abbaa dhugaa abbaa hayyummaa jajjabeessuu qabna jechuu amma sii galee jaalannee jibbinne akka taane dachaane karaa irratti bar dachaane bar karaa mubeen irra jiru karaa dhugaati karaa dhugaa qabattee deemuun dirqamaa jechuu hin qabatu taanaan luuxidhaati wallahi namani luuxidhaati si galee banii luuxi jechuun banii luuxi mootu hin jiraatu nu keessa ariinee baaf nama si galee wallahi amma nuti agartee damee hedduu qabna damee lee bal'ifannee jira si galee namoota gurgurtaa jira akka mubee kana si galee ta akkanaa tana si galee hin garabsiifnaa jechuun biyyatti illee itti aansuudhaan ammoo roozii mubeetti aansee roozii teena ta'amma dheengadda gurbaa isaanii galatoome jechuun ni barbaada tokko faratti ati gurbaa kaanii sifnelee jettee jirtaa. Miidiyaa kana gubbarratti ijoolleen iyyaa dhayxee wacaa dhayxee wani takkan finne si galee jarri hidhaadha baasuu hin dandeenye har'allee namni agartee hidhaadha baasisii waan ta'eef galatoome ulfaadhu ani dheengadda gaafa agartee isiin gastii kana gubbarra teettee mubee kana bira teettee haasawoo wayii haasoyte abbaan na akka ta'u hubachuun gaariidha. Ittiin baay'ee haasawne namootatti sa'a dheeraa haasawne asuma yoo xumurree akkamii buleessu.
dirqama wal barachuu qabdi dhagaa karaan jala mura. Finfinneen sululta Amboo Adaamaa Bishooftuu ala boomsitee guddattu jiraattu. Roobin baalin ala boomsitu. Amboon gindabaratiin ala boomsitee irraa dhiibdee qophatti guddattu jiraattu jechuudha. Takka waliin guddanna takka waliin hiyyummaa keenya itti fuufna kaja ulaalanii bifa saniin bifa integreeshin qabuun ittiin deemuu gaariidha jechuudha. Sagaleen kan nagamu nagaa itti dhaamu matatti. Okay. Kabajamtoota daawwattoota Fotokush Miidiyaa Neetwoork hanga ammaatti warreen hordofaa turtan kallattii garaagaraatiin hordofaa jirtanii sagalee gama lamaatiin mi'uuxoon gochaa fayyadamaa jirra waan ta'eef bituutti dagachaa jirra of galcha. Warri gama tiktookiitis hordofaa turtan warri kallattiidhaanis hordofaa turtan warri bilbiltanii hirmaattanii gaaffii kennachaa turtan yaada kaasaa turtan komii qeeqaa fi yaada kallattii garaagaraatiin nu kaasaa turtan hedduun keessan galatoomaa barbaadhaa isinitti barbaanna. Yeroo biroo kallattii garaagaraatii fi haala birootiin walitti deemina. Yeroo gabaabaatti garuu yaaduma kanaan wal qabatee hawaasni Oromoo maal yaada jedhu marii bilbilaa direct yaaduma uummata qofa fuudhu irratti waan xiyyeeffatu qopheessuudhaaf yaada qabna. Kanarratti namoonni hedduun yaada qabdan daqiiqaa muraasa gama tiktookiitiinis gama asiitiinis dhufanii namoonni qof yaada akka irratti kennatan daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 kennine namoonni waan yaadanii fi waan garee ta'uu qabu jedhaniitti amanan yaada isaanii qopheessina amma sitti har'aaf namoonni carraa argatanii nutti haasa'uu hin dandeenye gaaffii gaafachuu hin dandeenye yookiin immoo qeeqa qabdan dhiyeeffachuu hin dandeenye nuuf galchaa isin jenna. Jawaar yeroo kennuuf galatoomii namoonni kallattii hundaanuu nu hordofaa turtan waan faana turtaniif galatooma yeroo biroo sagantaa birootti walitti deebina amma sitti nagaan nu tura. Nagatti. Jannata. Yo waan an jedhe dalayde jannata galtaadha. Whether you are Christian or Muslim, option lama nuu kaa'e. Yoo akkan siin jedhe kanatti deemte jannata seenta. Karaan barbaadu kanaan ammoo garaf kiyyaan deema yoo jette mirga keetii garuu azaaba qabda siin jedhe. Si galee? Si filmaanni keete jechaadha. Waan salphaadha beeki salaatuun qaddasuun beeta kiristaana deemtee waan gaarii dalaguun it is very simple, very easy. Atama waan udua minaamin amma yoo so salaataa jiru qaama kiyya yoo dhuufee waan akkasii maaliif jidduun kutee uduwadhaa maaliif rabbinaan dhifne uduwachuun bar sakandii 10 ammoo sakandii 10 keessatti uduwattee qulqulleettee deebitas mee daqiiqaa takkatti qabe anaafate amma daqiiqaa 30 ol waliin haasofne uduwachuun nagaa si dadhabsiisa laalaa ganaafatti wali iyyine amma uduwachuun yoo sirritti gadi teettee qulqulleeffattee dhiqatte daqiiqaa takkasii fudhata. So option rabbi sii kaa'e kana qulqulleeffadhu salaati jannata seenta siin jedhe sani daqiiqaa takka spend gootee dhiqachuu ceemmaadhaaf yoo dhiifte azaaba ofii filattetti deemta jechaadha. Qallaal koono bakka rabbi baruma qallaalii nuu kaa'e. Yoo qulqulloottee karaan siin jedhe kanaan deemte gannatti gabaalle. Ay baraasee mangadno meeda'u kaalki damoo yeraasii maftino ani sin dhorgu mirga nama salaatuu fi namni salaanneellee walqixa qaba bara addunyaa kanarratti. Salaattee salaattuu baattee addunyaa kanarratti mirga walqixaa qaban. Indawum jireenya gadadoo ka jiraatu addunyaa kanarratti nama salaatu nama rabbitti amanu. Si galee jireenya gadadoo jiraata. Waa hundarraa ta'etaa qaba sawno. Dhaltuu waliin akka fedhe taphachuu hin danda'u, akka fedhe dhugee nyaachuu hin danda'u, bakka fedhe dhaqee bakka baalagee ooluu hin danda'u yetaa qabano. Anaafati ammoo yoon salaanne bakka feene dhayna in dhuuynaa in dannasnaa in caffarraa in gudeennaa in gudeedamnaa baqqaaree bitintinni jennee jiraanna jechaadha. Si galee namni sun hunduma qabamee jira. Kanaaf rabbi carraa lama qofa sii kenne. Qallaaluun mangad kamarrat kinnaa kasaggad qinee mileen nagar kaadarra kijannatti gabaallee yee wadafiit yooti dastaa ነው. አይ በራሴ መንገድ ሄዳለሁ ካልክ ደግሞ ሲኦልት ገባለህ እዛ ስቃይን መከራን ታያለህ ነው በቃ ፊልማን ከየቱ አሜኪ ሰከንዲ ኩዳን ማውድ ወዳ ሰከንዲ ኩዳሽን ደቂቃ ለማውድ ወዳ ይወጀተ ያንተ ምርጫ ነው ወደ ሲኦልት ሄዳለህ ማለት ትገረፋለህ ትለበለባለህ እዛ ዋው ሙቤ ደቢ በሬዳ ለምስት ገሩ
just jechuun amma gaafa laaltu ilmi namaa kun dadhabaadha si galee amma bishaaniin qofa qaama kee qulqulleessuun jannata naga shattee tamantaa akka keetti. Jechuun qulqullina kee qofa eeggachuudhaan qaama kee kana qofa qulqulleessuudhaan just saansiin illee nu deeggara qaama keenya akka qulqulleessinu. Atama gaafa yaaddu namni qaama isaa kana qofa qulqulleeffatee rabbiin kadhachuu qofaan jannata ni seenaa jedhee sammuun kee 100% itti si amana. Look, jalqaba al-nadaafa min al-iman jedha. Namni qulqulluun imaana qabaa jedha. Yoo qulqulleeffatte imaanni siloolii si seenaa deema. Maaliif manni kee qulqulluu yoo ta'e yoo tiisifni uumama hasharaatoochi maaliin kun keessa hin jiraanne qalbiin kee of jaalataa deema. Imaanni si seenaa deema hin qulqullooyta. Qulqulleeffatteef qofa mootuu jannatan seentu. Innamaa amaalu binniyyaa waan jedhamu jira. Waan dalaydu kamiyyuu niyyaadhaan of keessaa baatee dalaguu qabda. Zimmi biloo laayuun mataa qofa lafatti yoo tumte minaamin akkuma abdii raggaasaa torbaanuma takkatti suduuja baasanii girgiddatti kallacha riganii minaamin kallacha no akkasii miti. Imaan kaustunoo mimata. Wayita salaattu fakkeenyaaf sheekota tokko jira. Masgiida deemtee wayita salaachisan yoo dhageette sheeka booyaa siqqi jedhee salaachisu jira. Maaliif beektaa? Niyyaa isaattu quraana qara'usan bira jira. Diippilii onnee isaa keessa jira. Hiikaa isaa beeka saniif bo'asii galee tokko ammoo hin salaachisa mobaayila isaa fa'aa kiisitti qaqqabataa salaachisa mobaayila isaa ka vaayibireet jedhu kana dhageeffata gini koo yaasaggadano minim niyyaadhaan salaachisutti hin jiru hin beeka quraana san qara'uu hin beeka garuu hiika quraana sanii hin beeku soo maal qasa ichili mayaalaksin inni amma jannata seena jechuu hin dandeenyu. Mikniyaatum onneen isaa achi hin jiru anillee bar salaachisee beeka guyyaa muraasa nama salaachisee hin beeka gin saassaggid ima salaachisa malee booyeen beeku niyyaadhaan achonnoo godheen beeku inda'um nama meeqan na duubaan salaataa jira gobazii ta'e ani minaamin jedhee baqorataa minaamin wayita suduuja rukuu abuufaa luka jidduun laala nama meeqa baay'inni nama meeqaa gana duuba jiru laaluudhaaf sii galee soo yaa maas massalno zimbile namni wayii nu salaachisi waan jetteef qofa salaachifta malee imaanni onnee kee keessa zallaqee seeneetimi qaraaniifi miti fakkeenyaaf sheekaa roobee fudhu qara'ee jiran beeka gen injiru imaanni onnee isaa keessa injiru. Ammallee takka tawallaggaa takka jirti amma tajadaniin qaraatee jirti gin imaanni hin jiru. Namni qara'e mataa gaqqabata yaa firaan. Namni imaanni onnee isaa keessa jiru indii wayinuun ta'ayte ustaaz ibsaa san argite akka itti nama saalfatu. Imaanatu onnee isaa keessa jira. Shee Abdusalaam Daawaa argite. Shee Mahammad Amin Ibroo argite akka si saalfatan gajjedhan. Imaanatu onnee isaanii keessa jira. Qaraaniif qofaa miti islaamataaniif qofaa miti. The most Muslim ummanni irra caalaan ummanni muslimaa bara irra caalaan kiristaana qofaa hin bara. Anaafisi yoo duune bara anatu irra azaaba badii seena azaaba bada maaliifi an osoo beeku balleesse ati immoo osoo hin beekne balleessite. Namni osoo beeku balleessuu fi namni osoo hin beekin balleesse azaabni isaa garagara kana beekta. Akkasi ammoo. Waaw mubisha yeroo kee qaalee fi bareeda ajandaa kan biraatiin silaa kan sabaa waliin dubbachuudhaaf qabdu sana kuttee na waliin dubbachuu kee fi guddoo galatoomii siinan jedha dhugaa baay'ee namatti tola just dhugaa dubbachuuf laayii kan si godhe yeroo hundumaa yoo jechuun natti tolta beektaa dhugaa dubbachuudhaa fi fakkeessuu kana hin beektu si galee dhuguma ishee dubbattaa abbaan barbaade si jaallataa si jibbaa garaa anitun garaa fakkeessuu qabatee silaanillee ona kana silaati waan guddaan rangaa waan guddaan argadheeran ture garuu maaliin godha fakkeessuu hin danda'u durumaa kaasee cherchii duruma yeroon tajaajilu kaasee fakkeessuu hin danda'u dhugaa siin jedha ta'uu baannaan ani geggeessaa waldaan dhukkeerraa kaasee ba'a dhugaan siin jedha jaalladhu fakkeessuu jireenyuma koo keessatti fakkeessuu hin jibba jireenya keessa hin jaalladhu fakkeessee ma buluu hin jaalladhu ani hin beeku illee natti fakkeessinee naan jetti beekesitti fakkeessee buluu sii galee face to face guyyaa lama tuna argite na duukaa nyaatte guyyuma lama tuna duukaa deemte bakka sanami fakkeessan hin jaalladhu galatoomii baay'ee namatti tola yaadni kee dhugaa ulfaadhu waan bareedaadha tarii ati waan gaafattoo qabaatte na gaafachuu dandeessaa yoo gara ajandaa biraa qabaatte immoo gara ajandaa keetti darbisiin jira yeroo kee qaaliif ulfaadhu mubeeko. Galatoome ammoo kee hangaafii si gaafadhu siin qabu waa takka qofa advaayisii gochuun barbaada. Amantii keessa jirtu kamittuu diippilii amantii san beeki. Matsaaf Qudduusii illee gaafa barsiistu sirritti dubbisi. Understand godhi.
yoo hin beekne dhiisi akkuma nama kamiittu callisi jireenya kee jiraadhu malee baay'ee keessa tartee wannan godhin wanni takka advaayisii gochuu barbaadu quraanni jira ka afaan oromootitti torgomaanee jiru quraana sanii fi baayibilii kee yeroo fudhadhuuti yeroo tokko wal bira baniiti dubbisi asitti maal jedha asitti kuni maaf wal faallessee maaf wal jedhiiti sirritti mee qoradhuuti dubbisiiti understand godhi bakka si dhibellee namootallee gaafadhuuti booda immoo dhaabadhuuf gaafadhu maaliif kun akkana jedhee kunoo maaf akkas jedhee kun maal kaydee kun maal kaydee waan jedhu gaafadhu amma wanti takkattiin siimuu barbaadu addunyaa kana hundarra bakka feete yoo deemte quraanni quraanuma quraanni juuza 30 qaba afaan arabaatiin jira hiin isaa tokkuma jijjiirama hin qabu homa takka hin qabu garuu ammoo addunyaa kanarra biyya feete yoo deemte baayibilii afaan garagaraatiin argita galxiin isaa garagara jechoonni bakka garagaraatitti wal dhaba sigalee guddinni baaybiliitu wal dhaba waa hedduutu wal dhaba maaliif kun ta'uu danda'e jedhiiti yeroo tokko laali qoradhuuti dubbisi mee gaaf wayi waggaa 3 4 5 6 7 8 10 booda waan wayi understand gochuu dandeettadheen yaada akka marattu wanni guddaan nurraa eegamu maa inni waan gaarii dalaguudhaaf yaali yeroo gaarii qabaadhu hedduu si jaaladha hedduu si kabajamoo kee galatoomi beekoo atillee ulfaadhu dhugaa gooftaan isaa eebbisu siyaa yaadatuun siin jedhaatillee yaadatamii dhugaa dubbachuudhaaf nan dubbisa aga dandeetti kiyyaa nan dubbisa dhugaan illee akka jirtu nin beekaan durumaa kaaseeyyuu dhugaa sanallee hin haadhu atillee guyyaa tokko waaqayyo gooftaan dhugaa fannoo Yesuus ilaa hin siififa hinnifa gaafa si ifola akka Phaawulosi ifetti si ifa gaafa sana immoo gara Yesuus Kiristoos hin dhufta namni hundumtuu bara dhumaarra harka isaa gara Yesuusitti kaasan macaafa qulqulluu waan ta'eef harka kee Yesuusitti hin kaafta inshallah waaqayyo siif laaffisu. Abshir ani Yesuusin si caala jaaladha beektamoo agati jaalattu oli jaaladha Yesuusin bakka anaafatti wal dhabnu ati Yesuus na uume jetta anammoo Yesuus naaf ergame jedha ergamaa kiyya na sirreessuu dhufe jedha so bakka sana atillee sirri laali yeroo biraan taphannaa kiyya yeroo gaarii qabaadhu ulfaadhu galatoomi nama naamusa qabu kabajamaa namaatetti galatoom ulfaadhu thank you yeroo gaarii qabaadhu thank you ulfaadhu